garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aaf kan ramadame isa qulqulluu sagalee wangeelaa dhaabadhaatii dhagaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 amma 44 irra kan jiru walii wajjiniin dubbifanna. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 hamma 44tti. Barsiisa isaa keessatti immoo Yesuus barsiisota seeraa warra wayyaa dhedheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni guggufanii akka nagaa isaan gaafatanii jaallatan akkasumas mana sagadaa keessaa taa'umsa olaan lafa cidhaatis iddoo ulfinaa warra fo'atanii irraa of eeggadhaa. Isaan kun warra fucha eeggatanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixanii fakkeessaadhaaf immoo kadhata isaanii dheeressaniidha. Egaa isaan kanatti yakka caalaatutti muramaa jedhe. Al tokko Yesuus fuullee qodaa buusii taa'ee yeroo namoonni horii qodaa buusii sana keessa buusanii in ilaala ture. Namoonni warri badhaadhoon baay'een horii baay'ee keessa buusan. Haati hiyyeessaa tokko dhuftee horii sibiila diddiimtuu kan akka saantima 2 qodicha keessa buufte. Yommus inni bartoota isaa ofitti waame, dhuguman isinitti hima, haati hiyyeessaa kun warra qodaa buusii sana keessa horii buusan hundumaa caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaanii irraa hafee kan kaa'atan keessaa qodaa buusii keessa buusani. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa bultoo isheetii fi waan qabdu hundumaa qodicha keessa buuftee jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Akkuma dhaabbannee jirrutti amantii kiristiyaanaa keenyaa beeksifanna. Nana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti, uumaa waaqaatiif lafaatti, tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyattis hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbatti kan ulfeeffame, kan dhalate, bara Philaaxoos Pheenxeenichaattis kan dhiphate, kan fannifame, kan du'e, kan awwaalames, si'olittis kan gadi bu'e, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga isa hundumaa danda'uu Waaqayyo Abbaa kan taa'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achi kan deebi'u, nana mana hafuura qulqulluutti, tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristiyaanaa ergamootaa, tokkummaa qulqullootaa, dhiifamuu cubbuu, du'aa ka'uu foonii, jireenya bara baraas. Ameen. Amantii beeksifanne kanatti Waaqayyo amma bara baraatti nu haa eegu. Noora. Yeroo kana immoo beeksisa waldaa keenyaa yeroo itti dhageenyu ta'a. Beeksisa waldaa keenyaa namni immoo obbo Israa'el natti mul'ataa jiru. Obbo Ayyaw beeksisa waldaa keenyaa dhufee nutti himu. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jirtu. Guyyaa har'aa sanuu kennee akka itti walitti nu qabee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Beeksisi baay'een dhageenye amma nagaa isinitti himuun barbaada. Isa dura garuu keessummootii nu gidduu jirtanii tokko walii wajjin wal baruu barbaannaa. Harka keessan natti agarsiiftu, maqaa keessan lafa dhuftan nutti himtu. Maayikii wajjin haa kennitanii harka argaan jira gajjallaa sana. Akkam ooltanii? Kan har'a wal isin barsiisu Jarmanii irraa dhufanii kun obboleettii kooti.
Rahel jedhamti inni immoo abbaa manaa ishee David innis immoo obboleessa koo Dammaqsaa jedhama. Waa'ee Dammaqsaa waan xinnoo ishee haasa'uun barbaada. Waggaa baay'ee dura balleessaa kootiin kan ka'e waan tokko keessa bu'ee biyya kana dhufuu hin danda'u ture waggaa dheeraadhaaf. Yeroo hundaa waa'ee kana baay'een kadhadha baay'een bu'a namni baay'eenis waa'ee isaa beeka. Ba'aa guddaan irra ture. I don't know ka Waaqayyoon irraa kaasee otoo hin beekin fidanii ni dhufanii kal'eeda galgala argeeni baqqaan gammachuu koo hin danda'u. Gaasni I'm overwhelmed. Baay'een gammada baay'ee. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ba'aa guddaatu narraa ka'e. Maqaa isaanii al tokko irraa naa deebite maqaa obboleettii keetii maqaa obboleessa keetii. Rahel. Rahel. David. Dammaqsaa. Thanks. Keessummaa gara biraa qabna. Harka argaa hin jiru. Baga gammaddeen jira taliilee Waaqayyo karaa nama hiikuu karaa qabaa akeeka qabaa akkaataa qabaa yeroos qabaa waan yaadaa turtee waan keessa turtee waan ofittis aaraa turte keessa immoo Waaqoo dabarsee yeroo kanaan waan isin ga'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rahel, David, Dammaqsaa nu gidduutti argamuu keessaniif Waaqayyoon baay'ee galateeffanna. Dhiifama harka natti agarsiisne. Harki jira? Maayikii itti naa kennaa tokko. Dhiifama nagarree gara sanaan. Anillee nama haaraa miti garuu mucaa haaraan qaba. Maqaan isaa immoo Beekaa jedhama. Galatoomaa Waaqayyo baga isin gammachiisee Beekaa nu gidduutti argamuudhaaf har'a kunoo fidanii dhuftanii baga Waaqayyo isin gammachiisee mana Waaqayyoo keessatti gaa isin gargaaree Waaqayyo akka guddatuuf abdii hunduma keenyaati. Keessummoonni gaa har'a qabnu guddaatannaanis kanuma natti fakkaata. Beeksisi gara biraan karaa waldaa jiru sanbata duraa dhufuu strategic planning meeting gara sa'aatii 9 eegalee jira. Sarratti hundumti keessan akka nu argamtan jennee isin gaafanna. Sanbata duraa dhuftuu gaafa 14 November 14. Gara biraan kana mana geemmoo men's ministry kana booddee adaraa asitti nu hafaa electionii qabna jedhu kana torban irraas dubbatamee ture natti fakkaata. Yeroo xinnoo sheefti heellaatti nu hafaa asitti nu hafaa eegga sagantaa dhume isiniin jechaa jiru. Beeksisi karaa koo jiru kanuma galatoomaa Waaqoo isin eebbisu. Waaqayyo Waaqayyo si eebbisu amma gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutti dabarraa sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa qabatanii nuuf dhiyaatanii kan nuuf dhiyaatan luba waldaa keenyaa luba Malkaamuu Nagariiti isaaniin iddoo kanatti nan waama. Amma ammaatti karaa garaa garaatiin isa nu gargaaree Waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u waaqeffannaa qabaanne yeroo eebbaa yeroo galataa yeroo gammachuu kennaa guddaa Waaqayyo waldaa kiristaanaa kenneef baay'ee gammanna guddaas Waaqayyoon galateeffanna. Obboloota karaa adda addaatiin sagantaa kana keessatti hirmaattanii nu eebbiftanii Waaqayyo jireenya keessan bultoo keessan haa eebbisu. Guyyaa har'aa hundumti keenya akka beeknu guyyaa itti waa'ee geggeessitoota waldaa kiristaanaa keenya keessatti fo'annuu irratti yaaduu irratti kadhachuu yeroo itti jalqabnuudha. Waldaan kiristaanaa geggeessaa barbaaddi biyya lafaa keessatti geggeessaan gita garaa garaatti iddoo hundumaatti hin barbaachisa. Waldaa kiristaanaas kan geggeessanii amantooti of kennan hin barbaachisu.
irratti kadhachuu erga jalqabne takka turreerra keessumaa har'a jalqabne immoo addaan baafnee Waaqayyo geggeessitoota of kennan waldaa isaatiif saba isaatiif akka inni kaasu yeroo mul'inaan kadhachuu itti fufnuudha. Guyyaa har'aatii jalqabne akka beektan Desembar gaafa 8 waldaa kiristaanaa kana keessatti fo'annaa jaarsolii waldaa kiristaanaatu geggeeffama. Warri elekshinii komiitiin immoo kanaan dura nuyi filannee akka isaan namoota irratti Waaqayyoon kadhatanii barbaadanii gaafatanii nuu dhiyeessanii fi qopheeffannee turre. Isaanis har'a sagantaa keenya gara dhumaa irratti nuu dhiyeessu. Eenyu waldaa kiristaanaa kanaaf geggeessaa ta'uudhaaf kan Waaqayyo isaanitti mul'ise, kan Waaqayyo isaanii kenne, kadhata keessaa kan ba'e obboloonni keenya nuu dhiyeessu. Waldaa kiristaanaa keessatti namooti geggeessanii, namooti hojii mana Waaqayyo hojjetanii bara hundumaa barbaachisoodha. Kanaafuu har'a waa'ee nama kan biraa yaaduu duwwaa utuu hin ta'in waa'ee barbaachisummaa geggeessaa waldaa kiristaanaa yaaduun irratti kadhachuun baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo har'a walii wajjin dhageenyullee kutaa macaafa qulqulluu isa har'a dubbatame irraa xinnoo adda kan ta'e waa'ee kana irratti yaadna. Waaqayyo akka inni geggeessaa nuu kennu murteessaadha. Warri waldaa kiristaanaa geggeessanii sababiin isaa warra mul'ata qabanii, warra Waaqayyo isaan kaasee bara kakuu moofaa keessas bara kakuu haaraa keessas Waaqayyo isaan kaasee geggeessaa turan. Sababii geggeessitoota waldaa kiristaanaa jiraniifis yoo nageenye as geenye. Kanaaf waldaan kiristaanaas jiraatte. Warri kaan hidhaa keessa darbanii, warri kaan du'a keessa darbanii, warri kaan karaa adda addaatiin rakkinaaf gidiraa keessa darbanii waldaa kiristaanaa geggeessanii fidanii nu biraan ga'an. Nus immoo hin geggeessinaa. Waaqayyo itti gaafatamaa wajjin waldaa kana nuu kenneera. Sababii ta'eef har'a isa kanarratti yaaduu jalqabna. Waa'ee nama kan biraa duwwaa yaaduu otoo hin ta'in anis akkamittan geggeessaa gaarii ta'uu danda'a. Gitan jiru dandeettiin qabuun kennaa Waaqayyo naa kenneeni anis mana koo keessatti, waldaa koo keessatti, hawaasa koo keessatti, biyyan jiru keessatti geggeessaa gaarii ta'uu akkamittan danda'a jennee ofii keenyaafis akka yaadnuun isin yaadachiisa. Yeroo baay'ee waa'ee geggeessitoota yeroo dubbannu waa'ee nama kan biraa yaadna. Abaluta inna laata, abaluta itti laata kan jedhu yaada keenya keessa nu dhufa. Waa'een itti gaafatama kan keenya, inni mana keenya keessa, inni jireenya keenya keessa baay'ee nutti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Har'a lachuusaa walitti qabdanii akkasin ilaaltanan barbaada. Geggeessaa gaarii nama fakkeenya ta'u anis ta'uu akka hin danda'u Waaqayyo na gargaari. Gitan jirutti mana koo keessatti, hojii koo keessatti, lafan oolu hundumaa keessatti jennee yaada keenyaan Waaqayyoon kadhataa nama Waaqayyo monuu kennuudhaaf qophaa'e walii wajjiniin akka sagalee Waaqayyootti ilaalla. Mee duraan dursinee Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo isa namatti dubbatu, isa geggeessaa namaa kennu, isa waldaa kiristaanaa ijaaru, isa warra dura bu'anii rakkinni yoo dhufe rakkina fudhatanii, hamee yoo dhufe hamees fudhatanii, jibbamuun yoo dhufe jibbama fudhatanii, garuu akeeka isaanii otoo gad hin dhiisin saba Waaqayyoo gara fuula duraatti adeemsisuu warra danda'an Waaqayyo akka inni nuu kennuuf kadhanna. Yeroo isa kadhannu anaanis immoo na gargaari. Mana koo keessatti, jireenyan jiraadhu keessatti geggeessaa gaarii ta'uu akka hin danda'u, nama fakkeenya ta'u, nama namni gara koo yommuu ilaalu jajjabaachuu danda'u, maatii keessatti geggeessuun narra jiru, ijoollee kootiif, haadha manaa kootiif, abbaa manaa kootiif, obbolootaaf obboleettota na wajjin jiraataniif geggeessaa gaarii na godhi yaa Waaqayyo akka sagalee keetiitti jennee gara ofii keenyaattis dubbii kana finnee Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenyaa, waldaa kiristaanaa situ geggeessa. Ati mataa waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa keessatti immoo si jalatti namooti geggeessan, namoota ati hojiitti kennite jiru,
namootatti hojii kennitee gara waaqaatti ol baate bartoota kee ergitee biyya lafaatti wal geggeessaa turanii rakkina hundumaa keessa darbanii obboloonni obboleettonni abboonni keenya haadhonni keenya fidanii waldaa kiristaanaa nu biraan ga'an. Har'a waldaan kiristaanaa Oromoo biyya Ameerikaa keessatti wallaansoof gidiraa garaagaraa keessa darbitee namoota of kennaniin namoota jireenya isaanii qabeenya isaanii beekumsa isaanii kennanii waldaa kanaaf dhama'aniin dhufnee as geenyeerra. Akkasumattiin miti waldaan kun iddoo kana kan geesse karaa mul'atuunis karaa hin mul'anneenis geggeessitooti of kennan baay'een turaniiru. Galanni siif haa ta'u obboloota nuu laatte sanaaf obboleettota nuu laatte sanaaf galanni siif haa ta'u bu'aa bayii jireenyaa keessa darbanii asiin kan nu ga'an. Nus immoo of kennine yaa Waaqayyo gara fuulduraatti waldaa kiristaanaa keenya tarkaanfachiisuu akka dandeenyu mul'ata isaa nuu kennu. Waan nurraa eegamu akka sabaatti akka waldaa kiristaanaatti sabni keenya gara keenya ilaala. Ija baay'eetu nurra jira. Biyya lafaa keessatti hojii hojjechuun nurra jiru baay'eedha. Waan xixinnoo waan shishshif irratti dubbachuuf haasa'u yeroo dabarsuutu hin ta'in isa nurraa eegamu isa guddaa sanatti yaa Waaqayyo nu geessuu kan danda'an nu dura bu'uu kan danda'an karaa qajeelaa nu agarsiisuu kan danda'an geggeessitoota situ nuu kennaa. Galanni siif haa ta'u. Har'a immoo waa'ee kana walii keenyatti yeroo dubbannu yaada ofii keenyaa keessa deddeebifnee yeroo irratti yaannus hubannaa hundumaa nuu kenni. Maqaa gooftaa keenyaatiif fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo laman isin yaadachiisuudhaan jalqaba. Inni jalqabaa seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irra kan jirudha. Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irraati akkas jedha. Waaqayyo gooftaan keessan isin gidduudha obboloota keessan keessa raajii akka kootii isiniif in kaasa isin immoo isaaf dhaga'a jedha. Waaqayyo gooftaan keessan isin gidduudha obboloota keessan keessa raajii akka kootii isinii kaasa isin immoo isaaniif dhaga'a jedha garbichi Waaqayyo. Lammaffaa Ermiyaas keessaan isin yaadachiisuu fedha. Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra kan jiru. Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Ani jedha Waaqayyo ani tiksoota warra akka garaa kootii isiniif nan kenna. Warra attamii warra akka garaa kootii tiksoota kan isin eegan kan isin geggeessan kan baasanii isin gashan isiniif nan kenna. Ermiyaas 3:15. Ani tiksoota warra akka garaa kootii isiniif nan kenna. Hojii isaanii immoo hima. Isaan beekumsaa fi hubachuudhaan isinin geggeessu. Maaliin isin geggeessu? Beekumsaan isin geggeessu, hubannaadhaan isin geggeessu. Innan isinii kenna. Tiksoota warra akka garaa kootii. Waaqayyo warra geggeessan kennaa ture har'as hin kenna. Kanaaf har'a kan nu irratti dudubbannu nuyi hundumti keenya waamamneerra geggeessitoota ta'uudhaaf isa jedhu irratti sagalee Waaqayyo ilaala. Hundumti keenya nama tokko miti nama lama miti. Geggeessitoota ta'uudhaaf Waaqayyo na waameera jennee jireenya keenya keessatti ilaalla. Si waameera Waaqayyo obboleessa koo, si waameera Waaqayyo obboleettii koo, sagalee isaa sii kenneera, karaa si agarsiiseera. Biyya lafaa keessatti geggeessa akkati taatuuf si waameera. Namni Waaqayyo geggeessaadha. Namni Waaqayyo dura bu'aadha. Waldaa keessatti duwwaa dura bu'a miti, mana isaa keessatti dura bu'aa gaariidha. Abbaan manaa mana isaa keessatti dura bu'aa gaariidha. Namni Waaqayyoon qabu. Haati manaa namni Waaqayyoo mana ishee keessatti dura buutuu gaariidha ijoollee isheetiif.
namni waaqayyoo mana barumsaatti iddoo hojiitti lafa oolutti dura bu'aa gaariidha kan waaqayyoo jireenya isaa keessatti geggeessummaa isaaf kenne. Hundumti keenya akka beennu biyya lafaa keessatti, waldaa keessatti, maatii keessatti geggeessummaan nurraati eegama. Iddoo garaagaraatti waamamna, hin barbaadamna. Waa'ee nama kan biraa duwwaa miti akkan sila dubbadhee ture. Gita geggeessuutti waaqayyo hunduma keenya waama. Hojii hojjennu qabna. Ani geggeessaadha yommuu ofii hin jennu. Anarraa waan eegamutu jira. Ani sagalee waaqayyoon beeka. Isa biyyi lafaan beenne beeka. Isa biyyi lafaan dhageenan dhaga'e yommuu jennu itti gaafatamaa wajjin dhageenye wangeela kana. Wangeelli kun fudhatanii liqimsanii kan taa'anii biyya lafaajji wal fakkaatanii jiraatan miti. Nama addaa nama godha. Ilaalcha namaa geddara, yaada namaa geddara, dubbii namaa geddara. Boleessa ko boleettii ko wangeelli kun dubbii kee geddareera, yaada kee geddareera, ilaalcha kee geddareera, mana kee keessatti, jireenya kee keessatti geddarama kana hin argitaa, hin ilaaltaa. Yoo inni kun ilaalcha kee geddareera ta'e ati geggeessaa biyya lafaati. Ati geggeessaa hawaasa keetiiti. Ati geggeessaa obbolootaa obboleettotaati. Sababiinsa sagalee waaqayyoo isa geddaruu danda'u, isa hubanna namaa kennuu danda'utu si keessa jira waan ta'eef. Har'a biyya lafaa keessatti, iddoo garaagaraatti, biyya adda addaa keessatti rakkina geggeessaa gaarii dhabuutu jira. Biyyi lafaa iddoo baay'eetii jeeqama, iddoo baay'eetii rakkata geggeessaa gaarii dhabuurraa kan ka'e. Keessumaa gara biyya Afrikaa yoo dhattanii erga takka iddoo qabatanii namirraa nan buusu kan jedhanii ammarra ta'anitti immoo kan nama gadi qaban, kan namoota hacuucanii jireenya ofii isaaniitiif kan fiigani baay'eetu jira. Kan isaanii biyya Afrikaa keessaa hin beektu waggaa 90 guutanii gadi hin dhiisu. Inni akkasii geggeessaa isa waaqayyo barbaadu miti. Sababii kanarraa kan ka'e geggeessaanii hir'achuurraa kan ka'e namni of kenne, namni namaa yaadu, namni sabaa yaadu dhibuurraa kan ka'e rakkina baay'eetu biyya lafaarra jira. Iyya baay'eetu biyya lafaarraa dhaga'amaa jira. Boo'icha baay'eetu biyya lafaarraa dhaga'amaa jira. Iyya boo'icha kana tarii hin beektanii hin dhageessan ta'a. Biyyi lafaa boo'aa jira. Hin miidhamne, hin rakkanne, biyya keenya keessaa baane, waan nyaannu dhabne, waan dhunnu dhabne. Inni kaan sooressaa, ani hiyyeessaa. Inni kaan nyaatee bulaa, ana gabuun bulaa jechuurraa kan ka'e biyya lafaa keessaa boo'icha guddaatu jira. Sababii kana ta'eef maatii keessatti diigama dhageessu. Geggeessaa gaariin hin jiru yoo ta'e, namni sagalee waaqayyoo beeku, namni sagalee waaqayyoo hin jiraatu hin jiru yoo ta'e diigama baay'ee waldaa keessattis, maatii keessattis, biyya garaagaraa keessattis hin dhageessu. Waan haaraa miti kun. Televiiziinii yoo bantan kana ilaaltu. Siiriyaa keessaa kuma manaatu ba'ee, kuma manaatu du'ee, ijoolleen manaa dhume, nama manaatu hidhame, Iraaq keessaa kana ta'e, eessaa kana ta'e jettanii waan baay'ee dhaga'uu dandeessu. Du'a namoota baay'ee dhageessu. Namoota biyya isaanii dhiisanii baqatan baay'ee dhageessu. Namoota baay'ee hidhaman dhageessu. Namoota beelaan dhuman dhageessu. Namoota hiyyooman dhageessu. Namoota karaa adda addaatiin rakkinaaf gadadoon irratti baay'ate dhageessu. Geggeessaa gaariin sababii dhibeef gita garaagaraatti geggeessaan gita biyyaattis, gita maatiittis, gita hawaasa keessa jiraannuu keessattis, gita waldaa kiristaanaa keessattis barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo namoota waaqayyootu barbaadama. Nama sagaleen waaqayyoo garaasaa cabse,
nama sagaleen wangeelaa jireenya isaa mo'ate kanatu barbaadama. Tarii baay'een keenya dana teenyee yaaduu dandeenya ta'a. Ani namni tokko maal gochuu danda'a kana hundumaa rakkina kana hundumaa tamittan hiikuu danda'a. Anoo nama tokko humna isaas beekumsa isaas hin qabu jechuu dandeenya ta'a. Humna isaas beekumsa isaas hin qabu sababii ta'eef rakkina dubbatame kana hundumaa fooyyessuu hin danda'u. Yaada namaa ol humna namaa ol jechuu dandeenya. Sagaleen Waaqayyoo garuu gita keenyatti lafa jirrutti waan gochuun nurra jiru gochuun akka nurraa eegamu nutti hima. Yeroo baay'ee balleessaa walirra keenya kan balleesse abaluu kan kana godhe abaluu kan nu diige abaluu jennee waan himnu baay'ee qabna. Isa kanaafis waan fooyyessuu dandeenyu homtuu akka waan hin jirreettis yaanna. Akka nama tokkootti akka kiristaana tokkootti jireenya keenya keessatti jalqaba. Ati maal godhaa jirtaa gaaffiin guddaan. Atoo nama Waaqayyooti. Atoo obboleetti nama sagalee Waaqayyoo beektuudha. Atoo obboleessa nama sagalee Waaqayyoo beekuudha. Nama waldaa keessatti guddatte, nama barsiiftu, nama sagalee Waaqayyoo dhageesseedha. Gita keetti ati maal godhaa jirtaa? Waaqayyo kana nu gaafata. Isa waa'ee nama kan biraa yaannu, biyya kan biraa yaannu miti. Maal godhaa jirtati? Leevelii keetti. Mana kee keessatti ati geggeessaa gaariidha. Naannoo keetti geggeessaa gaariidha. Kan ati dubbattu, kan ati hojjettu. Namni gara kee yommuu ilaalu. Namni sii wajjin yommuu oolu. Ati walgahii yommuu dhattu. Ati yaada yommuu kennitu. Yaada sattamii laatta. Ati gita keetti maal goote meesa guddaa dhiisi. Si biraa jalqaba sababii ta'eef. Ati maal godhaa jirta kan jedhu akka of gaafannu nu yaadachiisa sagaleen Waaqayyoo. Obboloota koo obboleettota koo maal godhaa jirtu akka geggeessaa nama Waaqayyootti. Akka nama sagalee Waaqayyoo beekuutti. Haala jiru geddaruudhaaf naannoo keenyarraa kaane eessaa kaane ofii keenyarraa kaane maatii keenyarraa kaane waldaa kiristaanaa keenyarraa kaane hawaasa keenyarraa kaane maal godhaa jirra? Achii guddachuu jalqaba. Achii geddaramii dhufuutti ka'a. Ijoollee amma guddifnu kana yoo geggeessaa gaarii taane, abbaa gaarii taane, haadha gaarii taane sagalee Waaqayyootiin isaan qabne. Isaan kanatu geddarama fidaa adeema biyya lafaa keessatti. Maal godhaa jirra? Waldooti kiristaanaa biyya Ameerikaa keessa, biyya Awurooppaa keessa, biyya Kanaadaa, biyya garaagaraa, biyya Afrikaa keessa tamsa'anii jiran hundumtu maal keessaa burqan jettanii yaaddu? Har'a nu addanatti waldaa kiristaanaa guddaa taanee dhaabachuun keenya, waldaan kiristaanaa Oromoo naannoona jiran, iddoo adda addaa kan jiranis maal keessaa burqe? Hundeen isaa maali? Maaliif biyya isaaniiti buqqaanii dhufan? Kan jedhu yoo yaanne rakkina geggeessaa gaarii dhabuuti. Hunduma keenyatu beeka kana. Geggeessaa gaarii dhabuun baay'ee keessan hidhaa keessa isin gasheera. Geggeessaa gaarii dhabuun baay'ee keessan qabeenya keessan isin dhabsiiseera. Geggeessaa gaarii dhabuun baay'ee keessan maatii keessan irraa adda isin baaseera. Saba Oromootiif keessumaa dhokataa miti. Mul'ataadha baay'ee. In argina. Oduu odeeffanna miti. Waan jireenya keenya keessatti argineedha. Waan ammas argaa jirruudha. Kanaaf kan nu irratti yaaduun nu ta'u ofii keenya jalqabne yoo maal ta'ee seenaan keenya geddarama. Yoo maal ta'ee seenaan waldaa kootii geddarama. Yoo maal ta'ee seenaan maatii kootii geddarama. Anarraa maaltu eegama akka nama Waaqayyootti jechuudhaan inni guddaan hojjetamuu itti fufa. Waaqayyo yommuu nama uume jalqabaa qabee hundumti keenya akka beeknu bara baay'ee kan nuyi dhageenye namaaf aboo kennee uume Waaqayyo. Namni geggeessaa qajeelaa kan biyya lafaa akka inni ta'u Waaqayyo isa uume. Ulfinaan isa uume. Aboo kenneefi gooftummaa kenneefi isa uume. Kanaaf sirra abootu jira, humnatu jira. Humna geggeessuutu jira.
isa waaqayyo biraa sii kenname irratti dabalee immoo isa karaa Yesuus Kiristoos wangeelaani irratti jabeeffamee sii kenname kakuu haaraa keessatti aboo sanatu gooftummaa sanatu itti gaafatama sanatu anaaf isinirra jira. waaqayyo uumamarratti nama duwwaarratti miti uumamarratti aboo nuu kenne gooftummaa nuu kenne geggeessitoota nu godhe mataa nu godhe dura buutota nu godhe even uumama warra kaaniifu bineensaafu isa bishaan keessa jiruufu isa bakkee jiruufu nuyi geggeessitoota mataadha nuyi biyya lafaa keessatti. kanaaf salphaatti of hin ilaalin obboleessa ko obboleettii ko ati geggeessaadha biyya lafaa keessatti. giti geggeessuu keetii garuu gita garaa garaa qaba. tarii kaan keessan mana keessan duwwaa geggeessitu iddoo sanatti geggeessaa gaarii ta'a. tarii kaan keessan ijoollee keessan geggeessitu ijoollee keessan geggeessuu karaa agarsiisuu barsiisuu keessatti geggeessaa gaarii ta'a. tarii kaan keessan iddoo hojii keessanitti dura bu'aadha haa xinnaatu haa guddatu iddoo hojii keessanitti dura bu'aa gaarii ta'a. namooti maaliif warra kaan irraa adda akka baatan arguu haa danda'an. waaqayyo itti gaafatamaa wajjin biyya lafaa keessa nu kaa'e. kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama hin uumna jedhe waaqayyo jalqaba. hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan. ati hundumaa irratti mootummaa qabda nama waaqayyo keessumaa kiristaana kan taate hundumaa irratti mootummaan gooftummaan sii kennameera. yaraa gootee salphaa gootee of hin ilaalin. afaan ingiliffaatiin let them rule jedha. new international version irraa yoo ilaalle aboo haa qabaatan gooftummaa haa qabaatan isa jedhu sana let them rule haa bulchan biyya lafaa. nuyi warra biyya lafaa bulchaa jirrudha. namni hundumtu jechuu kooti addaan baasee nuyi kiristaanoti immoo geggeeffama addaa Yesuus Kiristoos irraas kan fudhanneedha. jaalalaan biyya lafaa akka geggeessinuuf of kennuudhaan biyya lafaa akka geggeessinuuf walii keenyaa wajjin nagaa qabaachuudhaan akka geggeessinuuf wal danda'uudhaan wal obsuudhaan akka geggeeffamnu akka walii keenya geggeessinu Yesuus Kiristoos itti dabalee immoo cimsee nuu kenna. lafa jirtutti ati geggeessaadha. koreen kee xinnoo isa taatu koreen ati geggeessitu guddaa isa ta'u eessa yoo jiraatte iyyuu ati geggeessaadha. itti gaafatamni kun kan ijoollee waaqayyooti. ijoolleen waaqayyo waamicha akkasii kana qabu. waaqayyo gara kanatti isin waame. gara biyya lafaa influensii gochuutti nu waame. gara ilaalcha biyya lafaa geeddaruutti nu waame. biyya lafaa ilaalcha isaa geeddaru Yesuus Kiristoos ergamoota bartoota isaa biyya lafaatti yommuu ergee akka isaan biyya lafaa dhaqanii jijjiiraniif erge. nama yartuudha yeroo san namni yartuun sun biyya lafaa hin jijjiiran. barsiisuu isaaniitiin jireenya isaaniitiin dubbachuu isaaniitiin dedikeeshinii isaaniitiin sodaa dhabuu isaaniitiin hafuurri qulqulluun isaan irratti yommuu dhufu biyya lafaa ilaalcha isaa hin jijjiiran. nama meeqaa nama yartuu turani. har'a nu dhibba meeqa taanee naannoo keenya jijjiiruu dadhabna kiristaanota baay'ee of gaafachuu nu barbaachisa. namooti yartuun Yesuus Kiristoos humnaan gara biyya lafaatti yeroo sana erge yartuu ta'anii biyya lafaa jijjiiran. har'a kiristaanota miliyooniin meeqa ilaalcha biyya lafaa jijjiiruun wal'aansoo guddaa isaanitti ta'eera. maal godhaa jirra har'a attamichiin biyya lafaa geggeessaa jira attamichiin kiristaanonni namni waaqayyo waldaa isaa geggeessaa jira. ati maal godhaa jirta ani maal godhaan jira. geggeessaa gaarii geggeessaa qajeelaa waaqayyo dhaabe ta'uu keenya biyya lafaa keessatti attamittiin mul'isaa jira. waldaa kiristaanaa keessatti attamitti mul'isaa jira. maatii keenya keessatti attamitti mul'isaa jira. isa kana waaqayyo akka nu of gaafannu barbaada. jireenya keenya keessatti of haa gaafannu.
ani maal godhaan jira? Ani saba kootiif itti gaafatamaadha. Ani waldaa kiristaanaa kootiif itti gaafatamaadha. Ani geggeessaadha jechuu akka dandeenyu Waaqayyo nurraa barbaada. Dubbii isaa ofirraa achi fageessinee ilaaluun nurra hin jiru. Kun abaluunfaa ilaala. Kun warra fo'aman ilaala. Kun warra akkasii ilaala. Isa jennu miti. Har'a kanan hunduma keenya akka hubannu kanan barbaada. Hunda keenya keessa jira. Anis keessa jira. Isinis keessa jirtu obboloota ko. Geggeessuun kan nama tokko yookiis kan gurmu tokko duwwaa miti. Geggeessaa gaarii yoo arganneyyuu inni kaan immoo geggeeffamuu hin beeku yoo ta'e, inni kaan immoo ajaja fudhachuu hin danda'u yoo ta'e, inni kaan immoo dura bu'aa isaaf hin abboomamu yoo ta'e, geggeessaa qajeelaan tokko lama qofaasaa geddarama fiduun isa rakkisa. Wal duukaa adeema. Kanaaf jireenya keenya keessatti abboomamuu baruunis, dura buutota keenya dhaggeeffachuu baruunis, ulfinaan isaan simachuu danda'uunis itti gaafatama keenya, itti gaafatama qabna. Inni kun jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Egaa itti gaafatama uumamaan nutti kenname kana hunduma keenyatu qaba. Mataasaa irra jirra, irra keessa jirra. Waaqayyo isa kana akka goonuuf nu waame. Namni duraan dursee ofiisaa geggeessa. Ofiisaa yommuu geggeessu namni maatii isaa yommuu geggeessu hawaasa isaa yommuu geggeessu akka sagalee Waaqayyootti geggeessaa gaariidha. Dura bu'aa gaariidha. Kan keenya tarii hawaasa keenya geggeessuun naannan ilaalu jennee yaannata. Hawaasi kana baluufay. Warra akkasii faan dhaqachi. Ani hin dhaqu. Nan ilaalu kun. Ani nama Waaqayyooti. Ani kiristiyaana. Ani iddoo akkasii hin naqu. Inni kun dogoggora guddaadha. Yooti biyya lafaa dhaqxee influensiin gootu yoo ta'e kan biraatu influensii sii godha. Waan hafuu danda'u miti kun. Yooti dhaqxee nama qajeelaa namni taate namni Waaqayyoo sammuu Kiristoos kan qabdu kun dhaqxee waan gaariin dubbattu yoo ta'e yaada gaariin kennitu yoo ta'e dura bu'aa ta'uudhaaf fedhan agarsiiftu yoo ta'e kan biraatu dura bu'ee karaa badiisaarra si geggeessa. Kan biraatu dura bu'ee si joonjessa. Kan biraatu maqaa kee balleessa. Kan biraatu dhaabbata kee diiga. Iddoo baay'eettis kanaaf diigama. Nan ilaalu. Abaluun faalaala kun. Iddoo akkasiin naqani. Namni Waaqayyo iddoo akkasiin naqu. Kan keenya tarii akka waan amantiin keenya mataarra taa'u, mataarra akka waan namni kan biraan fudhatee fiiguutti eeguu barbaanna mana keessatti. Fudhatee fiigu. Namni nurraa butee sokku hin jiru. Yooti barbaadde malee, yooti feete malee, itti gaafatami kee garuu dhaqxee keessa teessee nama Waaqayyoo ta'uu kee mirkaneessuu si barbaachisa. Kanatti waamamne. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Waa'ee mana keessatti geggeessan jalqabu yommuu dubbatu. Namni akkatti warra manaasaa bulchuu hin beekne immoo attamitti waldaa Waaqayyoof yaaduu danda'a jedha Phaawulos. Namni akkatti warra manaasaa bulchuu danda'u hin beekne. Gita xinnoo sanattu kan hin danda'in jiru attamitti dhufee waldaa Waaqayyoo bulchaa jedha. Maal jechuu isaati? Manatti jalqabaa jechuu isaati. Abbaa manaaf haadha manaa wajjin jalqabaa jechuu isaati. Ijoollee wajjin jalqabaa jechuu isaati. Isatu dhufee waldaa Waaqayyoo geggeessuutti ka'a. Isatu dhufee saba Waaqayyoo geggeessuutti ka'a. Ximootiyoos isa kana kan inni yaadachiisu. Keessumaa yeroo jaarsolii filannu isa kana baay'ee irra deddeebinee wal yaadachiifna. Attamitti danda'a? Attamitti danda'a? Waan humna isaati yoo hin godhin jira. Waan isarraa eegamu yoo hin goone leeveli isa jalqabaatti yoo hin guunne isattuu kufaadha. Akkamittiin ol fiddanii gara waldaatti kottuu nu geggeessi akkamittiin jettu jechuu isaati. Kanaaf yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa isa kana yaadachiifti. Isa kana wal yaadachiifna. Akka namooti kana beekaniif. Guyyaa irraa akkuma jalqaba dubbadhee ture. Namoota gara fuula duraatti waggaa lamaaf waldaa kiristaanaa keenyaa geggeessu jennee yaadnu dhuma sagantaa kanaatti pirezidentiin waldaa kiristaanaa keenyaa election committee keenyaa gara fuula duraatti dhufanii
ilaan wi namoota kana irratti kadhataa turre itti yaanne isinii dhiyeessine isin immoo nama lamatti dabaladhaati isaan kana keessaa nu geggeessu jettanii kan yaaddanii filadhaa jedhanii nu dhiyeessu. Eessaa finnaa namoota nu geggeessan jennee gaafachuu dandeenya ta'a. Wal beenna'u eenyu akka ta'e hin beennaa jechuu dandeenya ta'a. Wal beenna. Garuu asuma keessa jira. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 5 irra kan jiru. Yeroo baay'ee dhageenye irra kan. Hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 lakkoofsa 5. Yaa obboloota jedhu ergamooti. Yaa obboloota namoota hojii kana itti kenninu 7 warra maqaa gaarii qaban warra hafuura qulqulluuf ogummaan keessa guute of keessa barbaada. Of keessa barbaada warra attamii warra maqaa gaarii qaban eessatti maatii keessatti eessatti hawaasa gidduutti eessatti waldaa kiristaanaa keessatti of keessa barbaada warra akkasii warra hafuura qulqulluuniif ogummaan keessa guute of keessa barbaada. Isa booddee jedha sagaleen Waaqayyoo Isxifaanos kan jedhamuudha. Beettu nama sanarra maal akka jedhu marratti isa booddee Isxifaanos kan jedhamu amantii isaatti jabaa kan ta'e hafuurri qulqulluun kan keessa guute dhiyeessan jedha. Hin dhiyeessan eessaa fidan ofii isaanii keessaa walii isaanii gidduuti barbaadanii dhiyeessan. Obboloota har'a cimsuu kanan barbaadu hunduma keenyaaf of keessa barbaada. Irratti kadhataa tura, irratti yaadaa tura. Abaluu nuuf haa ta'u, abaluu nuun ta'u, abaluu akkasaa ta'u, abaluu kana haa ta'u jedhaa tura. Yeroo baay'ee elekshinii keenya dhoksaa guddaa goone yeroo itti rakkataa jirru si hin jira. Baay'ee mistirii guddaa goone. Amma gaafa asitti ba'utti gurri namaa hin dhaga'u, iji namaa hin argu, namatti dubbatanii maal hin taane so secret. Inni kuni gara fuula duraattu waan qajeelfachuun nurra jiruudha dheeyyaadha. Maaliif jaalalaan walitti dubban obboleessa koo atin taatu obboleettii koo atin taatu atin dandeessu ati kanan gootu jennee iddoo kan itti barbaannuudha malee waan dhossaa mistira miti jechuu kooti. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa fooyyessitee maal goote ji'a tokko fuuldura nutti himaa. Yeroo dheeraadhaaf hundumti keenya akka beeknu yeroo dheeraadhaaf gaafa elekshinii duwwaa dhageenye eewulaata yaadaa turre. Warri election committees dhossanii itti maal jedhanii itti rakkatanii kadhatanii maal godhanii namaafis sheeriin godhanii haati manaa abbaa manaatti himtu abbaan manaa haadha manaatti himu walitti himanii asirratti nu agarsiisu. Inni kun irratti kadhachuufis wal keessa barbaaduufis nu mijatu. Kanaaf ji'a tokko fuula dura haa himamu waldaa kiristiyaanaatti irratti kadhataa haa turan namoota koomentii haa kennan namoota eenyu akka wayyuu walii wajjina dudubbatan irratti kadhatan namoota jechuurraa kan ka'e har'a isinitti himama ji'a har'aa hin fu'annaa jechuudha yoo Waaqayyo jedhe. Himuun kun beekaa jechuu duwwaatiin irratti kadhataa turaa jechuu isaati. Eewun sitti agarsiisaa jira Waaqayyo. Ati immoo itti dabaltee eewun dhiyeessuu barbaadda nuyi karaa keenya kana finneerra. Ati immoo sitti maaltu dhaga'ama? Hafuurri Waaqayyoo maal sitti mul'isaa jira? Hafuurri qulqulluun maal sitti dubbataa jira? Irratti yaadaati kottaa egaa warra nu geggeessan tokkummaaf jaalalaan filannee ilaa abaluu hojii kana isinitti kennanneerra waggaa 2 isintu nu geggeessa jennee gallaa jechuudha. Erga itti kennannee booddee immoo wajjin hojjechuutti kaana. Itti kenninee galuu duwwaa miti wajjin hojjechuutti kaana wajjin mari'achuutti kaana yoo isaan dogoggoran hin gorsina yoo isaan irraanfatan hin yaadachiifne. Yeroo baay'ee rakkin waldaa kiristiyaanaa keessas hawaasa keessas biyya lafaa keessattis kan ta'u footanii galanii isa booddee torban tokko torban 2 hin ilaalu takka hin ilaalu hin dhaggeeffatu waan isaan jedhanii akka isaan itti adeemanii waan isaan godhanii abaluun akkasin seene. Abalu meerre maal fide abalu meerre maal godhe atuu namooti sun amma isaanii danda'e dhama'anii dhimmanii
hameetu itti ka'a. Namoota baay'ee rakkiseera inni kun. Fo'achuun keessan itti gaafatamaa wajjin. Si fo'adheera yommuu jettanii yooti dogoggorte sittan himaa waan natti fakkaatu. Yooti dagatte si yaadachiifadha. Yooti karaarraa kaatte sin gorfadha. Yooti dadhabde siifan kadhadha. Obboleessa koo obboleettii koo kanaafan si fo'adhe jechuudha. Hameedhaaf hin fo'annu. Tuffachuudhaaf hin fo'annu. Ceepha'uudhaaf hin fo'annu. Waan hundumaa beeku, waan hundumaa yaadatu jennee hojiirran keenya. Waan isaan hin dandeenye jira, waan isaan hin yaadanne jira, waan isaan bira ga'uu hin dandeenye jira. Warri teenya ilaallu, warri fo'anne kun hundumtu ija baay'ee kanaan ilaallee waan argine dhuunfaa keenyatti itti obbo balu adde balu waan akkasii yaadadhaa. Waan akkasii hin dagattanii, waan akkasii kana godhaa sana godhaa jennee itti dubbachuun duukaa bu'uun waaqayyoon isaanii kadhachuun itti gaafatamaa hunduma keenyaati. Of keessa barbaada. Of keessa yommuu barbaannu ofii keenya keessas hin barbaanna. Jireenya keenya keessas hin barbaanna. Yoo warri election committee kun egaa fixanillee dhufanii as ga'aniiru waan isaan keessa darban isaantu beeka. Yoo obbo Abaluu waan akkasiitiif si barbaanne yommuu isaan jedhanii tarii baay'een keenya lakki iddoon kasinaaf hin ta'u lakki gita kanaatti hin yaadamu jennee deebii kennine irra ta'an hin beeku. Yookiis rakkina garaa garaa kan mataa keenyaas hin qabaanne wal ceepha'uu hin dandeenyu. Sababii kanaafan hin danda'u malee saba waaqayyoo geggeessuu hojjechuu fi nan barbaada kan nu jenne sin jiraata dheeyyaadha. Gara fuula duraattis haa ta'u obboloota koo garuu wanta tokko akkasin hubattan kanan barbaada. Namni tokko yoo isiniin adda balu obbo balu simboo mana waaqayyoo geggeessuun sirratti argaa jira. Ani maqaa si dha'uu kooti. Yoo inni isiniin jedhe lakkii simboon akkasiin irra hin jiru jedhina. Inni kun baay'ee of eeggannaa barbaada. Yommuu iji namaa harki namaa gara keessanitti qabamu, yommuu namni isin ilaalu waa malee isin hin ilaalle, waa malee maqaa isin dhoofne, waa malee adde abaluu hin jenne, waa malee obbo abaluu hin jenne, lakkii anoo gita kana hin geenye yoo jenne qajeelaa hin ta'u. Dadhabbii nan qaba. Nama kanaan malullee miti ani. Waan achi geellee natti hin fakkaatu. Garuu na gargaara Waaqayyo. Ergas hin jettani na gargaara Waaqayyo jennee fudhachuun kan tokko keenyaati. Kanaaf obboloota koo irratti Waaqayyoon kadhataa tura. Amma ji'a tokko kanatti Waaqayyo sammuu keessanitti yaada keessanitti kan inni fidu. Amanamummaadhaan fuula isaa dura tura. Hara waan ispeesifikii dubbachuu hin barbaadu. Garuu jeneraali akka irratti kadhataa turtan. Fuula Waaqayyoo duratti akkasin dhiyaattan. Waldaan kiristiyaanaa kun waan baay'eetu nu eeggata. Namoota tarkaanfii tokko gara fuulduraatti nu buutan barbaachisa waldaa kiristiyaanaa keenya. Warra ammaatti hojjetaa turan waan danda'an amma humna isaanii hojjetaniiru. Yeroottis yeroo malees dhamaaniiru fiiganiiru. Mana isaanii maatii isaanii dhiisanii boqonnaa isaanii dhiisanii waldaa kiristiyaanaa isaanii keessatti yeroo dheeraa dabarsaniiru. Tarii baay'een keenya hin arginu hin beennus maaltu ta'ee maaltu hojjetame kunis hin taane sunis hin taane waan jennu lakkaa'uu hin dandeenya ta'a. Garuu hin dhibamne nan beeka sababiin isaanii ijji wal ga'uuf. Yeroo firaastireeshiniin garaa garaa isaanirra jirus nan beeka. Yeroo garmalee komatamanis yeroo karaa adda addaatiin maqaa dhaamanis waan baay'eetu jira. Kanaaf innani erga filattanii booddee itti dhiyaadhaa gorsaa malee kadhadhaa fi jajjabeessaa malee komeedhaan duukaa hin bu'inaa kanan jedhuuf. Warri gara fuulduraatti dhuftanis hin yaadda'inaa hin sodaatinaa gooftaan isinii wajjin jira. Inni waldaa kiristiyaanaa keenya jabeessee asiin nu ga'e gara fuulduraattis obboloota dhufanii hojii kana keessa seenanii nu geggeessuu itti fufanii Waaqayyo hojii isaa humnaan nu gidduutti hin hojjetan. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keessa na gargaaru. Geggeessitoota mana isaatiif barbaachisan Waaqayyo nuuf haa kennu. Torban isatti aanu. Hojii ittamitti waamamanii namooti kun maal hojjetu maal isaanirraa barbaanna isa jedhu gabaabsinee walii wajjiniin hin ilaalla. Mee Waaqayyoon haa kadhannu.
fuula Waaqayyoo duratti obboloota koo gabaabsinee kadhanna. Waaqayyo akka inni waldaa kiristiyaanaa isaa akka inni geggeessaa ture, geggeessaa isaa jalatti immoo namoota obboloota obboleettotaa wajjin hojjetan akka inni nuu kennee ture. Har'as kennaa jira. Har'as hin qaba Waaqayyo namoota kaasu. Nu gidduuti Waaqayyo nuuf kaasu. Garaa kee keessatti, yaada kee keessatti of qopheessi obboleessa koo obboleettii koo. Filuudhaafis, filatamuudhaafis, obboleessa waamuudhaafis, waamamuudhaafis ani asan jira akkati jettu barbaada Waaqayyo. Eenyunan ergaa, eenyutus ergaa nuu dhaqaa. Inni jedhe sagaleen Waaqayyo garbicha isaa Isaayyaasiin arrasiinis si gaafa. Eenyunan erga, eenyutu geggeessaa ta'a, eenyutu fedha qaba, eenyutu of kenna. Inni jedhu kun har'as anaaf isiniif waamicha. Asan jira jedhaa deebisaa yommuu karaa hafuura qulqulluu namooti geggeeffamanii maqaa keessan dha'an. Gara fuulduraattis abaluu si barbaanna yommuu jedhan haa ta'u kaa. Gooftaan kun ana gargaaru jedhaa ofii keessan kennaa. Galanni siif haa ta'u abbaa keenya. Waaqa hundumaa dandeessu geggeessitoota kaasaa kan turte, geggeessitoota kan karaa agarsiiftu, warra dadhabaniif humna kan kennitu, warra abdii kutataniif abdii kan laatte, ka'ii jedhaa kan turte, har'as hin kaafta maqaan kee haa eebbifamu. Museen hin danda'u, arrabni koo sidhamaadha, nama kan biraa jedhee yaada sii kenne, nama kan biraa maqaa dha'iisiin jedhe. Ati garuu sumanan barbaada Musee. Obboleessi kee jira arraba keetti kan si gargaaru jette. Gargaaraa nu bira keessa yeroo hundumaa. Nama nu utubu nu bira keessa. Har'a immoo nu walii keenyaaf gargaartota waldaan kiristiyaanaa. Obboloonni obboleettonni maqaa wallaan kun walii isaaniitiif gargaartota. Ani sii jira hin didin obboleessaa. Ani sii jira hin didin obboleettii waliin jechuu akka dandeenyu Gooftaa ati nu gargaari. Irratti kadhataa, irratti yaadaa, fuula kee duratti dhiyaataa turre. Kennaa ati nuu kennite immoo gammachuudhaaf amantiidhaan akkasii harkaa fudhachuu dandeenyu Gooftaa nu qopheessi. Maqaa isatti nu jaallatti Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhannaa. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Amma iddoo kanatti kanan waamu pirezidentii waldaa kiristiyaanaa keenyaa kan ta'e luba maaliif irra deddeebi'ee akka luba jedhu naa galuu dida.